yeroo tokko shiqqattee nuftuu yeroo tokko bareeddee yuutuubarii rakkaattee nuftuu kalli walli haadamaa fi shubbookkee qodaa kana laalina ansi noksuu isaa naqu aboo saqqaqee meeqas noksee dadhabee na laalaame kam natti bareede akkasin na jaallattan san ta'e maanni maqaan isaa dabbaan immoo jiru dabbaan hin dhume mooneerraa fite dabbaa koo hin jiru uffati koo fi walalii lafa kanaa immoo walsin jalaa fakkaate jechi walsin jalaa fakkaate gaa sti hai jirtu kam jettu sti yeroo tokko shiqqee dhiite kanatti gootu naan jettan miti uffati hin jira akkatti gafuudhe uffadhu nabe maalennaa yeroo tokko yoo namni miriixuu barbaade na jibbitu yeroo tokko immoo na jaallattu kanaafuu dawwu jedhee nufa dawwu jedhiinaa sinillee sti sinii ta'eera moodelisti bareechitee naftan jettanii nageenya gooftaa isinii haa baay'atu obboleewwan koo akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani obboleettiin keessan intalli tashooma adaba fayyaa kooti haati birrii nagaa seeti galanni waaqayyoof haa ta'u baga jiraattan isinii jecha baga gammaddanis isinin jaalladha asumarraa sababni isaa ramadaan isinirraa dhumu qeera baay'ee dasna jedhe maaliif akka waan mataa koo ta'etti na saaba hojiin ramadaana keessaa baay'ee ulfaata meeshaa dhiquun bakka isaan itti nyaatanitti as guuranii achi guuruun baay'ee dadhabina qaba qodaa dhiquun baay'ee dadhabisa qaba hirriba dhabuutu jira uffata isaatii tokkos tan abdanii isaatii waan baay'eetu jira hin beektu isinitti tarreessuu hin danda'u maalumaafuu baga gammaddan sababni isaa obboleewwan koo yoo hirriftee argatan anis hirriftii argadhe jechuudha sinan jaalladha akkam isinii naa jirtu homaan jedhu miti galanni waaqayyoo kootiif haa ta'u baga jiraatanii haddisiin subscribe godha warreen turtan immoo like nuu tuqa har'a maaliif daddaalachaa dhiqadhee dhufe beektu isinitti waa agarsiisuufidha sinuma biratti mucayyoo tokkotu mee haala filiitarii koottaati sobdee filiitarii ofirra keesse mee sobdee nama fakkaattee as baata malee mee filiitarii malee saamunaan dhiqadhu koottotte inni qadheen dhufe jechuudha maal qabadhee dhufeesi isinitti agarsiisa waan hin qabadhee dhufe na hordofaa waan na fayyadee tokko sinitti agarsiisa dillee naan ala jiru na fayyadaman ture dhugaa dubbachuudhaaf sin fayyada sinitti agarsiisa waan isaa aganatti maal godha na hordofaa mee wajjin ilaalla har'a waanan fayyadamee fuula koo naaf ta'e fuula koo sanaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee fayyadama baay'ee fuula nama bareecha ammoo sin biratti diddibadhee ilaala ammoo sin birattan hojjedhee sinitti agarsiisas kana akkuma beektan eeggadda sinitti agarsiisee hin jira kuni baalizeeniidha baazawee baalizeeniin kun birrii 60 dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessa qaala'insi jireenyaa hin qaala'ee malee kun immoo akkuma beekamu talbaadha talbaa feeleen ka'e maal akkan godhisiitti agarsiisa kun immoo qodaa baalizeenii fi ittiin toshadha jechuudha mina hordofame egaa kaameraammaan koos anuma sababiin isaa nama kaameraa naa qabutu hin jiru gaasila sinitti agarsiisan hojjedhamti isinuma biratti walitti nannaqee sinitti agarsiisa garuu dhugaa dubbachuudhaaf innaan achi jiru baay'ee fayyadamaan ture baay'ee bareedduudha wanni kun hojjedhee tan akkasitti firiijii keessa kaawwachaa ture achitti jechuudha baay'iseen hojjedhu asii immoo firiijii waan hin qabneef na jala tabalaasha'uu danda'a waan ta'eef na jala baduu danda'a foolii qaba talbaan xiqqoo ishee turraa waan ta'eef xiqqoo isheen irraa hojjetadha jechuudha waan talbaan kun xiqqimiinsaa nu godhe dhugaa fuula keenyaaf irree mataa keenyaaf irree gaariidha akka rifeensa koollee bareechadhee ni beekti isinitti babbareedeera zanaas ni jenne dhugaa mataas ni jedheera maal abboo akka isinitti bareeditti immoo of toshaan oolee saatii dhachaan oolee saamunaan of dhiqaan oolee sinfuundirti babbareedeedheeni amma maalin godhaa jira beektani talbaanii kanatti irraa naqadhee talbaa jechuudha kun talbaadha talbaa kanatti maalin godha sinuma biratti ittiin babba'isu sababni isaa waan asitti dibadhee dhugaa dubbachuu baay'ee narraa bareedee turedha kuni akkuma beektanu qibaatii nus daa'ima miti deema qibaatii daa'imaati yaa an barbaadan qibaatiin hin ta'a ittiin baay'inaa malee
Kan ammoo hin beektani kiyyaaraa fi intinirraa hojjetama isiniin jedheera bishaanii. Roosmarii miti kiyyaaraa fi intinirraa hojjetama. Kiyyaaraa fi aloveeraa. Ashi. Kanallee baazaa isin birne isin sobachumaan fidee dhufee dhugaa dubbachuu bishaan. Waa lamatti naqannee mamaatti nu afere. Baalzeenii nu afe. Baalzeenii kana ammoo maal goona ree maankaadhaan fuune. Baalzeenii kana maankaa tokkoon fuudhee ilaalaa kanarraa. Isinitti ni fulaata sirriitti. Kana booda warreen ammaatiin waliin maka. Kunoo. Na fayyade waan ta'eef fayyadamaa isin fayyada. Istaatii biraa naa barreessuu dhiisaatiin waan na xaqqame sana isinitti agarsiisu dhufe. Yeroo achi jiru isinitti mira baay'ee fayyadamaa ture amma gaa sababiin ergan galee immoo wanni ulfaa kuni wanni shittaa qabu nama barbaachisu qibaatotaan hojjedhee noo sana fuudhee kakkaa'eyyuu erga mucaa kana garaatti baadhee dibachuu na jibbisiisa waan ta'eedhaaf malee ani nan fayyadama waan akkanaa fuula koo waan meeqa walitti naqee argitaniittu waan 3 waan 4 baalzeenii qibaatii bishaanii sanaa argitaniittu yaraa asirratti isiniin maxxansaa ilaalaa isin fayyada baazawwee dhugaa dubbachuudhaaf ilaalaa fuula keessatti dibadhaa madaamota bichaan laallaa akkamitti bareedanii maal dibatanii fuulli isaanii akkam bareeda ilaalina maal abbaa isaanii isaan bichaan kunis madaamii dhaabar hin qalladdu of hin xiqqeessinaa dhugaa waaqaa yeroo baay'ee of xiqqeessina namni keenya of hin xiqqeessinaa ofi keenyaaf guddumne wayyin furdate argitanii waan isin garramuun nama waliin magee ilaa akka nu furdate. Waan furdate argitanii xiqquma isheen hojjedhe sababni isaa hin barbaachisu waan ta'eef waan baay'ee hojjedhe firiijii hin qabu isiniin jedhe tabalaashuu danda'a. Kanaafuu isa kana maalin godhare waan sagalee gadi qabadde jaarsi koo rafee jira mooneerraan koo rafee jira moonaan koo rafee jira kanaafani amma isa nama waliin make kana jechuudha. Qalaalee furdan waan isinitti turu gaara maalin godhaa isinuma biratti hin dibadhaa jechuudha. Akka isin sobee filitarii godhattee dhuftee ati sobduudha haa jettanii namoonni tokko ani filitarii wala filitarii isin hin beeku wala filitarii hin beeku wanna filitarii isa sana hin beeku ani akkanan goone maalin godhare inni ofirraan niqu saamunaa inni gadhee dhufe amma saamunaadhaan laayifii godhamu cubbalee fuula koo gadhee waan dhufe amma isin biratti daalachaa hin ture miti amma na laalaaba. Namni keenya yaadayyuu waan nama fayyadu yeroo hojjetanii nama arrabsuu fiigna malee irraa barachuu hin fiignu. Warreen galeen meekaapbii dibadhattanii shirshirtan meekaapbii ingiliffa gaan baranne maal isinii godha. Meekaapbiin hin barbaachisu. Argine fuula keenyatti sirriitti walal itti goonee qabachiifannee irraa niqannu jechuudha ganama fuula koo gaafa niqadhee raawwadhu maalin godha asumaan kana fuudhee dibadha. Sababni isaa uumamaan jiru wanti inni niqadhu hin tursiisiin malee rakkoo hin qabu. Isin fayyadamaan isiniin jedha. Fuula keenya bichaa immoo waa dibannee ammuma rafee ammuma ka'e nama wayitu fuula keenya bichaa immoo dibannee yeroo morma keenya dhibnu yeroo baay'ee maal ta'a fuula keenya mormi keenya garaagara ta'a jechuudha. Kanaafuu walluu fakkaachuu qaba jechuudha fuula keenyaa fi mormi keenya. Erga saamunaa niqannee kaane keef heeloon isaa wantoota irraa amma fayyadame kan ammoo isinitti agarsiisa. Akkam dhugaa dubbachuudhaaf laalaa amma isin biratti daalachaa hin ture miti akka inni qadheenaan dhufe waan ta'eedhaaf. Anoo foo wallaaleen buna deengaddaa ofitti dhibee ija koo na dhukkubse garuu bunni sun dhugaa waaqaan isin hin jedhe ija koo baay'ee na dhukkubse. Kanaafuu isti fataa isinii jedhe miti xiqqoodhuma ishee immoo maaliin godharee sumarraa fuudhee xiqqoose
harka safurtaa karan in furdadha baazawee amma yeroo dhiyootti na furdadha na eegaa sana makka nu qadde kana yerasish guddaa uqqadde uqqaddu baadhee ilma isheetii sigaadha foon kan namaati yeroo nu filaa uduna kana narraa ila xiqqoo seenaa na laaluuf laali jedha sirsa akkana kanarraa qannastee booda jennaan wallaalla jedhee ture jedhi jennaan waggaatu jee lama sadii tonguuti in jedhe malee amma ka diddibanne maal goonare xumuranne እሺ ኖርማሊ ድማት እንትን ይሳብቻችሁ ደረን ዋና ሄምብራት እንጎዱ ብጩሽ ፉደ ኖርማሊ ድመሳከን ነን አርገ ጥቂሚ ሰዋን ተይዳ ማርጀና ነን አርገ ተቀማማ ሲንለሲ ፈያዳ waan na fayyade isinitti agarsiisuuf warreen talbaa yaa oddoo argattanii bitattanii hin qabne homaa isinii gochuu hin danda'u rabbiin keessan waaqayyoon keessan isiniif haa yaadu warreen immoo argattanii bitachuu dandeessu amma warri Dubaay jirtan hin bitattu an achiin bite waan ta'eef biyya keenya kiiloo isaa birrii 300dha birrii 300 jechuudha kiiloo hin bitattu achi amma humna keessan xiqqeessitanii keef dhugaa dubbachuuf laalame kameraa kotin qulqulleessu ta'e hin beeku malee baay'ee narraa bareede kanaka guyyaa muraasan fayyadama malee oon baay'ee hojjedhe firiyyoo jiraate keessa kaa'e sila qabbanaasa san dibadhe ilaala iddoo kana kanarra kan nu gurraacha jiru namoonni tokko tokko warreen aarii yookaan coggaarraan jedhan qabdan asirraan nama ba'a isinii galee iddoo kana bira kanaafuu maal goonare isheetti baalzeenii kanaa fi roosmarii intirii kana waliin makne sanamma hojjedhe kan asitti akkana dibanne maashaallah nu bareechaa jechuudha mataatti hin dibanne ani yaada kan fuulaa hojjedhe obboleettiin tokko immoo dhiyoo kana tigistiin dogoggorte ija isaa hin dibattu turte fuula mataatti maaliif ija isaa dibatte bishaan isaa bicha irraa cuunfitee hin dibattu naan jettee turte koomentii irratti sirriidha bishaanuma isaa hin dibadhe bishaan isaa dibadheen guyyaa dhumaati waan ta'eef gannaquu waan barbaadeefan ija isaa dibadhee irraa gosuma dhiqadhe bishaan qulqulluudhaani viidiyoo sana baazawee hojjedhee tan gadhiisuuf jedhee hojjedhee gadhiiseera xiqqoo dogoggora wayii hojjedheen yuutuubiin koo naa dabarsuu didee na dideenchisanii jedha viidiyoo sana ergasii qafoo kee ammoo nan dallate kanaafuu akkas sinii fakkaadhee sinii bareedee mun bareenne galata qabanneerra baaliseenii amma bitee tan amma dhumte keessa birrii 60 kana bitta dhiitoo sin ta'e asteessanii era habiboche ela ham kaayyo keessan guuttattanitti naan argee waan nyaatamu waan dhugamu hin dhabamu waaqayyoof galanni haa ta'u manatu rakkoodha manni baay'ee rakkiftuudha amma mana keessan ijaarrattanitti warreen lafa bittanii jirtan warreen ganaa bituuf jirtan hamma ciniinnattanii mana keessan ijaarratan dhugaa rabbiin galiina Itoophiyaa keessatti hin hojjetama walirra bu'uuri hin hojjetama walirra bu'u dhugaa siniin jedha durallee galaa injiraatama maal jechuudha injiraatamu garuu mana rakkoon as keessa kan jiru mana ulfaata baay'ee biyya kanatti siniin jedha isti amma kabire natti baay'ate xiqqoosee immoo baay'ate natti fakkaate galanni gooftaaf haa ta'u akkanatti yoo dibadhe kanuma galaa caama qabbi qaccoo toon ga'ee mula moodelisti qaw qaw jechaan deeman ture miti waan hordoftaniif hedduu galatoomaa sinan jaalladha viidiyoon biraan mul'atti deebitu maay habii wajjin nagayaan tura sanitti dheerate